فتارتي نمودم توكبيكو كنا بربالو وفتا داورمو فتي واني شيء نتي فكيا كات فرطاني وفتا عايتونا كشين طلع انا باج فاربرا نمو فتا او كشين فدت سينا كنا نبيكتو جرامه موزيمي جما كيسيولالتني طلعت عايتونا باج فارس بريستي نموتو يا شيد افان جما رافت باج فاربر كيف اسبو دجركم نفاني وتوفتا كان أوجدني فيتو وفتا محمد كان عباشا كان أمانتا نما براني فرانو كان جدّو جرّ فتا كان فراتني فاني آني في وفتشو جل كابن سينا أنا كجدّو وفتشو جل كابني تو وفتا كان فتني سان يرو وان كابني في ميديا تبو جل كابني بق أمانتا غرا ديم جل كابني غافا كان بوچو جل كابني أنكينيا جدّو جل كابني مسكالي فارتو جدّو جل كابني Orom abasha armeen ko duro fachaman be yero ilalam guddadde gaafa dhufnu garu kan oromo sana kan jara sana ne qoodu jalqabni fakkeenya tokkon isini fudhadha warqee fakkeenya fudhadha oromiyaa keessa ba warqeen baay'inaan warqee garu kan kaatu qaama biraadha waan akka callee kana waan akka maalii kana nuuf kennaniitu gaaf oromo warqee kaatu no ittiin jedhamaa ture waan jala waan turreef waan akka callee kun waan biraa nuuf kenname isa booda media tiga fasa warqee godhatanii ba'an wayyaa sana uffatanii gaafa isaan ba'anii kan jaraa gooni jala asfaqan oromoo kanaafiyyu kun kasaanii ta'e uffatti inni kaayyuu kan keenya warqeen kan keenya warqee kaanee mutuyaani nurraa bareeda malee nama biraarraan bareedu namni biraan eessaa fide warqee wanta tokkoon yaadadhaani gara waldaa gaafa dhufnu sagalee waaqayyoo maalidha isin dadhaboota naabaa keessan kan isin tulfaate maal godhaadha gara kokotta dadhabaanis jaamaanis hundumtu waldaatti dachee waaqayyo dadhabaa qofa waldaatti naqee dhiise miti dadhabaa waldaa dhufe kana jajjabaa eenyu qaqqabuu dandeenye godhi waaqayyo jabaa ta'uu qabna malee nu amma sammuutiin dadhabaantu waldaa keessa guutii taa'u ta'u fudhanne nu smart ta'uu qaba kristaan aadaasa amantisa waan hunduma uffata aadaasaas geerarsaas maalsaas cimee hunduma caaluu qaba jedheen yaadan hasammuu kanaan inni ilaala galata'u galata sanjede tokko waxqo tokko ibsu barbaada waa'ee afaanii waa'ee qubee irratti naannoo waldaa ortodoksii irratti afaan hojii diinaa hojii seexanaa jedhamee akkasiin ilaalama kan yeroo jennu galata isaanis akkasiin hin ibsine anis akkasiin hubanne waldaa kiristaanaa ortodoksii tokko akkasiin labsituun ta'ini namoota waldaa sana keessa jiraatanii hubannaan qabnetu afaan kuni afaan diinaati afaan seexanaati jedhanii akkasiin fudhata waan ta'eef kuni kallattii waldaan ortodoksii keessa miti kallattiin waldaan ortodoksii keessa akka manni jedhe afaan sabisun ittiin dhaga'uun wangeela lallabuunse faarfannaa baasuunse kuni hojumaata waldaa sanaati inni duraanii galata isaan jedhe namoota waldaa sana keessa jiraatanii akkuma nu waa'ee aadaa keenya hubannaa dhabne akka gadaanaatti ilaalle namoonni immoo afaan kana jibban yookiin siyaasa mataa isaanii qabu yookiin wal'aalina mataa isaaniitiinitu akkasittiin akka afaan diinaa afaan seexanaa ta'etti hubatan waan ta'eef kuni hojumaata waldaa ortodoksii miti jedheen hubannaa namaati kanaaf akka baacoon tokko jira gaaf tokko na yaadadha ambootti taabotni ba'ee warra amma akkas jedhan hubannaa dhabanii taabota lafa kaanii taaboti deemuu didee jedhan maal jennaan qubee afaan oromooti jedhan leenci shawaachi ka'eeti shimala isaa kaakaa gochaatu zoornu jalaa jedha nu mikaa'ila keenya galfannaa jedhe noofii fudhannee galfannaa jedhe kana jechuun ammami afaan isaatti aadaa isaatti boona kana kan godhe namoota waldoota sana keessa ran muraasa malee hojumaata waldaa sana akka hin taane immoo ibsuu barbaadeetan.
waan maasuuf nu kana hundaa'u hanqina. Hanqina sana akkaataa itti guunnu akkaataa itti barsiisnu. Kuni garuu deebi'uu kan danda'u aartiidhaan. Gaaffii kottaan ture. Dhiifama. Namni sabni hundumtuu aadaa qaba. Kan aadaa hin qabne hin jiru. Aadaa ofiitti boonuu fi aadaa qabaachuun aadaa ofii dagachuu fi aadaa ofii gatuun aadaa ofii immoo kabachiifachuu akka guddatu gochuu akka sabni gara biraallee aadaa fi afaan saba tokko baru aartiidhaan irratti hojjechuu jechuun cimina. Cimina kana immoo kan fidumaa inni aartiidhaan fidda. Waamma haasa'aa jirru kun aadaan keenya afaan keenya akkas ta'e afaan keenya hin guddanne aartiidhaan innaa deemne uummata bal'aa guddaa kana akka biyyattiitittu amma afaan keenya guddaadha jenna guddatee Abbaay gamatti ce'ee yookaan immoo Jarmanitti ce'ee afaan ittiin haasa'amu ittiin hojjetamu aartiidhaan jechuudha. Waa hunda keessa darbee akka laallamu gochuun aartiidhaan. Amma akkasitti fiilmii keenya gaafa hojjennu akkasitti too uffata aadaa maal hojjennee fiilmii ciccimaa hojjennee akka Holiiduutitti. Otoo akkasitti hin deemne waa amma jennu kun deebii guddaa argachaa deemaa ture. Aartiidhaan ammam guddannee ammam irratti hojjechaa jirraa yoo jennee parsantii lamaayuu irratti hojjennee hin jiru. Akkaataan nuti aartiidhaan itti ibsaa jirru haala aadaa fi seenaa keenya ittiin guddifannuun otoo hin taane haala Holiiwud Awurooppaa hin jira miti. San fakkaata ammallee san fakkaata. Aartiin gaafa guddate kanaaf deebii taa'ee tana yaada. Akkaataatti wayyaan aadaa hubatamu baay'ee dogoggora guddaa qaba gara naannoo keenyaattis. Wayyaan aadaa akka cubbutti fudhatamu nu bira calleensaas amma fakkeenyaaf Boorana bira deemtee wangeelan itti lallaba yoo jette uffannaan kee kuniif calleen kee kun akkaataan itti jiraatan kun sirrii bitettee wangeelota lallabde siin fudhatan. Afaan aadaa koof uffannaa kuna jibbisiisu anaaf amantii miti jedhees deebisa. Kanaaf aadaa manni qabuun afaan manni qabuun uffatanni qabu sana fuutee gara wangeelaatti jijjiirtee saba sanatti yoo wangeela lallabde saba baay'ee dukkana keessa gara ifaatti fiduu dandeenya. Akka kanatti otoo wangeelatti lallabne lubbuu baay'ee booji'uu dandeenya jedhan galatooma. Moa